Siyaasa taphachuu qabda. Siyaasaan barka qawweetii fi kalolaatiif kan mootummaa qofaa miti. Siyaasa jechuun tooftaa ittiin jireenyaa jechuudha. Siyaasa jechuun biyyoonni gurguddatan dippiloomaadhaan, digriidhaan, piroofeesaraan, dooktoreetiin, politikaal analayisiisiidhaan baratanii bahan. Namoonni keenya har'a yoo fudhattan ati garee yookaan politikaa yookaan siyaasaa keessaa maal gootaa siin jedha akka nama waraana seenteetti si ilaalchisiisa jechuudha. Kun dogoggora. Kun dandeettii dhabuudha. Kun dursanii bal'isanii yaaduu dhabuudha. An siyaasaadhaan nan taphadha gaafa jette jireenyuma kee keessatti tooftaa baruu, tooftaa barsiisuu, tooftaa maallaqa argachuu jechuun siyaasaadhaan yaaduu jechuudha. Caalchiftee yaaduu jechuudha. Barataan tokko daree keessatti barsiisaa tokko yoo akka rakkise tooftaa siyaasaadhaan caala jechuudha. Walumaa galatti siyaasa jechuun nama taalentii fi dandeettii kalaqa addaa uumuu danda'uu fi dirree nagaa godhee nama maatii tooftaadhaan siyaasaadhaan bulchu jechuudha. Haati warraa ijoollee isii tooftaadhaan siyaasaadhaan bulchiti jechuudha. Daa'imni tokko har'a yoo isin gabaa baate waan abitti jedhee yookaan wayaa yookaan uffata yookaan karameellaa yookaan ammoo kireemii, aayiskiriimii waan adda addaa naabitti jedhee eega yookaan jettee jechuudha daa'imni. Haati maal jettiirre yoo yaadattan taate daa'imummaa keessan keessatti har'a abbaan karameellaa du'ee jira, gabaan hundi taaziyaadhaa booyaa ooltee gaddaa oolanii achi keessatti tooftaadhaan daa'ima ofii barsiisaa dhuftee jechuudha. Akkamitti namni yoo du'e ni gaddanii miire waa'ee du'aallee barsiifte daa'ima kana. Waa'ee namaa gadduullee barsiifte. Barsiisaa deemtu tooftaadhaan siyaasaadhaan jechuudha. Walumaa galatti siyaasaan ka qawweetii fi ka elekshinii yookaan ka boordii filannoo biyyaa qofaa miti. Siyaasa jechuun goolii mataa keetii, ifuu mataa keetii taphachuu jechuudha. Dhaan fakkeenyaaf tooftaa siyaasaadhaan intala takka jaalachuu yoo barbaadde tooftaa fayyadamta. Akkamiin na jaalatti? Akshinii meeqa yoo inni agarsiise? Akkam haa godhu? Intalli tun maal barbaaddi? Dura hin qoratta, qorannoo goota jechuudha. Waan sana akkuma fakkeenyaaf mana ijaarrachuudhaaf qorannoon gootu maallaqa si barbaachisa, nama si barbaachisa, lafa si barbaachisa, saayitii si barbaachisa, injiinara si barbaachisa, diizaayinara si barbaachisa, karbeentarii pilaampingii, warra peentingii dibu, warra konkiriitii guutu waan kana hunda si barbaachisa. Miti duraan dursa maandisuma wajjii fi warra kaartaa iskeechingii godhu wajjiin iskeechii goota jechuu yaada ka'e. Kanaaf sinin jedha. Dhaamsa walaabuu baalee yookaan abdii alii isinii dabarsu gama feesbuukaatiin walaabuu baalee. Gama yuutuubiitiin abdii alii. Okay. Yeroo gabaabduu keessatti jijjiiramaaf yoo taate dhugaadhaaf yoo taate godinoota keenya hunda keessa deemnee qabeenya keenya irratti hojjechuu qabna. Namni keenyayyuu Oromoonni hunduu waliif qabeenya. Waliif madda gammachuuti. Waliif madda jaalalaati. Waliif madda beekumsaati. Dabalataan ammoo saayinsii keessa jirra. Niw qubee jenereeshiniidha. Karaa hundatti yaaduu dandeenya. Kallattii afranitti yaaduu dandeenya. Gaafa yaadaan lafa gubbaa jiraannu akka nama niw jenereeshinii hawa keessa jiraanutti yaadna. Gaafa kana qormaata keetiif barsiisaa fi barataanis doktorri kee dhukkubsataa fi taalentii qoricha dawaa argachuufis injiinaringiinis yaada kee biyya kee biildingii gochuu fi saayitii kee kireet gochuu fi biyya kee ammoo karaa indastiriitti ceesisuuf piroofeesariin ammoo akka piroofeesariitti yaada badhiftee yaaduudhaaf maatii kee ka guddifattee haadha warraa gaarii horachuudhaaf guutumaan guututti uf qopheessuu fi jireenya dansaa jiraachuudhaaf wanni hunduu beekumsaa fi barnoota. Yoo isinii kaase taa'e dhaloonni kuni dhaloota hin sobamne. Siyaasaan yoo ta'e, beekumsaan yoo ta'e, barnootaan yoo ta'e, dandeettiin yoo ta'e, waa hundaan ilmaan keenya keessayyuu dhaloonni ammaa Oromoon hunduu jechuun sabaa hunda qabatee waan deemuuf Oromoon saba Itoophiyaa kana hunda qabatee deemu. Oromoo keessatti maaltu argama? Guraagee, Silxee, Amaara, Dabuub, Kambaataa, Somaaliyaa,
Tigree, Hadiyyaa, Shaangul wannin argamne hin jiru. Hararii, Affaar naannolee saglan hunduu qabannee waan deemnuuf nuuf kun ammoo yoo yaadne itti fayyadamnee jenne waan bal'aadha dhalootatti. Okay, tan akka hin daganne. Aangoma ammaa tanaaf wal nyaachuu, wal arrabsuu, wal ajjeesuun gahee nu gahanurraa haa dhaabatu. Kun akka dhaamsa kiyyaatti. Dhaamsa waliigalaatitti nama obbolummaa, nama sabboonummaa, nama godinaan, nama gandaan, nama lagaan namarratti duulu in qajeelchinaa jechoonni inni fayyadamu jechoota gowwoota waan ta'eef jechoota gowwoota isinii kaaseen ture. Eessa geetta? Barattee eessa geetta? Umrii kee fixxee jirta? Yoo naachi sammuun si yaadata? Yoo naachi ati maatii horatta? Yoo naachi heerumta? Ammaan booda akkam goota? Yoo dhiirsi kee waas ta'e yookaan yoo immoo niitiin tee waa taate hamilee akkanaa kana warri fidan kun jechoota gowwaati. Matammaan isaatuyyuu jechi kun gowwaadha malee namaa miti. Si galee warri waan akkanaa jedhu kun jechi kun gowwaadha jedha malee namni kun gowwaadha jechuun qabu jennee yaannaa jechuudha. Har'arraa eegalee namni gowwaan hin jiru, dadhabaan hin jiru. Si galaami miskiinni kan jedhamu nama ija hin qabne, nama gurra hin qabne, inni nu taalentii qaba akkatti qara'u, akkatti inni amantii isaa jabeessu, akkatti inni amantii kiristaanummaa isaa jabeessu, akkatti inni amantii islaamummaa isaa jabeessu, akkatti inni oromummaa jabeessu. An kana maaliif dubbadha? Gaafa amantii muslimaa kaasu obboleessa kiyya amantii kiristaanaa keessa jiru yaadachuu qaba. Gaafa amantii kiristaanaa kaasu isa obboleessa kiyya yookaan obboleettii tiyya amantii isa muslimaa keessa jiru yaadachuu qaba. Haasofni kenna hundi isaa yuunifoormii ta'uu qaba. Sababni isaa namni sitti aara. Gaafa beete kiristaanii kaaftu, gaafa beete kiristaanii viidiyoodhaan fiddu, masgiidas fiduu qabda. Maaliif dirqama qaba? Saba hundaa wal qixxeessuudhaaf ammoo gaafa kana waan hundaa fayyadamuu qabda. Afaan fakkeenyaaf amma namoonni gariin aadaa kee ibsachuudhaaf afaan biraas hin barbaachisu. Aadaan ka ibsamu afaan keeti. Afaan keeti, aadaa keeti. Wanni hunduu ka ibsamu afaan keetiin waan akkana dabalata kun ammoo dabalataan sabni biraa naa haa dhagahu, wal haa dhageenyu, toleraansiin haa jiraatu, walitti dhufeenyi haa jiraatu, walirraa barnoonni haa jiraatu yoo jette of course general language fayyadamuu hin dandeetta. Xumuree jira. Galatooma ulfaadhaa. Abdii Alii subscribe.